Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti hin amanamne, kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa akkam jirtu. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaa Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajameef kan ol jejjedhe nuuf haa ta'u. Kan kabajameef kan ol jejjedhe nuuf haa ta'u. Maqaa isaa dhufne maqaadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kennaa guyyaa jimaataa waadaa fannoo jalaa kan taate maqaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kan kabajameef kan ol jejjedhe nuuf haa ta'u. Qulqulloonni toloonnii fi wareegamtoonni Waaqayyoo akka kennaa fi aangoo Waaqayyo isaaniif kenne maqaa isaanii kan kabajameef kan ol jejjedhe nuuf haa ta'u. Kan kabajameef kan ol jejjedhe nuuf haa ta'u. Kutaa sadaffaa keessatti waa'ee amantii kiristaanaa waanuma tokko tokko waliin ilaallee turre. Ammaan kana immoo waa'ee doogimaa qannoonaa fi darbii darboo kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo wantoota sadiin qajeelfamti yookaan bulti. Isaanis tokkoffaan doogimaa jedhama. Doogimaa jechuun jecha Giriikii dookiin jedhu irraa kan argame yoo ta'u, yaadni isaa hundee amantii kan hin jijjiiramne, kan hin fooyyofne, kan hin dulloomne jechuudha. Doogimaawwan mana kiristaanaa agarsiisan argamsiisaan isaanii Waaqayyo irraa kan ta'e malee namaan kan murtaa'an miti jechuudha. Rakkinnii fi gidiraan barbaade yoo dhufe illee hanga du'aatti jabeessinee kan qabannu doogimaa jedhama jechuudha. Qaamni kamiyyuu qulqulluu Sinodoosii dabalatee bara kamitti haala kam keessatti iyyuu jijjiiruu kan hin dandeenyedha. Sinodoosiin qannoonaa jijjiiruu danda'a malee doogimaa jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Doogimaan mana kiristaanaa kanneen jedhaman keessaa muraasni sadummaa fi tokkummaa Waaqayyoo, namas waaqas ta'u Waaqayyoo yookaan tawaahidoo yookaan walooma, dubroo Maariyaam dubra ta'uu, icciitii utubaa amantaa shanan, abboomiiwwan kurnan, jechoota wangeelaa ja'an isaan kun doogimaa mana kiristaanaa fi jechuudha. Kan hafanis jiru doogimaa mana kiristaanaa abboota gaafannee baruu qabna jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa irratti haa ta'u garuu nus haa ta'u ergamaan samii irraa wangeela nutti isiniif lallabne irraa adda kan ta'e wangeela biraa yoo isiniif lallabe kan abaarame haa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa 1:8 kan jedhee kana ibsa jechuudha. Lammaffaan qannoonaa jedha. Qannoonaan jecha Giriikii kaanoon jedhu irraa kan argame yoo ta'u sirna dambii, murtii, adabbii, safartuu jechuudha. Barumsa mana kiristaanaa keessatti jecha kana karaa lamaan itti fayyadamna. Isaanis seeraa fi sirnadha. Tokkoffaan seera yookaan sirnadha. Lammaffaan safartuu waan tokko sirrii ta'uu fi ta'uu dhiisuu ittiin mirkaneessinu jechuudha. Waan mana kiristaanaa keenya keessatti raawwatamu hundaaf sirni ni barbaachisaadha. Wanti hunduu sirna haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14:40 akkuma jedhu jechuudha. Sirni kunis kan kennamu qulqulluu Sinodoosiidha. Doogimaa Waaqayyoon kan kenname yoo ta'u, qulqulluu Sinodoosiin kan kennamu immoo qannoonaa jedhama jechuudha. Sinodoosiin jalqaba walitti qabama duuka bu'ootaa yommuu ta'u, itti aansuun immoo baroota hundumatti abbootii itti aananiin dhufanii fi teessoo duuka bu'ootaa irra ta'anidha. Sirna mana kiristaanaa kunneen jalqaba duuka bu'oota boodas akka bara isaatti abboota adda addaa kanneen kennamanidha. Caqasoonni armaan gadii kana dhugaa ba'u. Magaalota keessaa yeroo naanna'anis sirna duuka bu'oonnii fi jaarsoliin Yerusaalem murteessaa akka eeganiif kennaaniif hojii ergamootaa boqonnaa 16:4 hanga 5:5 argachuu dandeenya jechuudha. Yaa obboloota keenya namoota sirna nuti isiniif hojjennes osoo hin taane haxxummaan deddeebi'uun hunda irraa akka adda baatan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ajajna. Lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 3:6-7. Kanaaf qannoonaan qulqulluu Sinodoosiin kan murtaa'udha. Yeroo fi haala waliin kan jijjiiramudha jechuudha. Qannoonaan mana kiristaanaa kanneen ta'an keessaa muraasni yeroon cuuphaa guyyaa 40 fi 80. Daa'imni guyyaa kana dursanii du'aaf ga'an dursanii cuuphamuu danda'u jechaadha. Yoo wanti isaan keessa jiran haalli isaan keessa jiran waan du'an yoo ta'e dafanii cuuphamuu qabu jechuudha. Sababni isaa kan cuuphamee fi kan amane mootummaa Waaqayyootti gala kan jedhu bu'uureffachuun jechuudha. Lammaffaan tsoomiin doogimaa yoo ta'u yeroon tsoomii garuu qannoonaadha. Tsoomiin doogimaa keessaa isa tokko ta'ee garuu yeroon itti tsoomamu immoo qannoonaadha. Fakkeenyaaf namni tokko hin danda'a taanaan waggaa tokko tsoomuu danda'a. Hin danda'a taanaan ji'a tokko, hin danda'a taanaan torban tokko, hin danda'a taanaan sa'aatii 9, hin danda'a taanaan sa'aatii 6 akka dandeettii isaa fi Waaqayyoo biratti fudhatama argatu yookaan akkaataa foon isaatii ilaalee
Tsoomuun isarra jiraata. Kanaaf sa'aatiin tsoomaa qannoonaadha jechuudha. Qiddaaseen doogimaa yeroo isaa garuu qannoonaadha. Fakkeenyaaf qiddaaseen akka Oromiyaatti sa'aatii 1 hanga 3 hanga 6 akkas qaddafama. Garuu naannoo Affaar yoo deemne qiddaaseen sa'aatii 1 xumuramee ba'ama jechuudha. Kanaaf haalli qiddaaseen doogimaa yoo ta'u haalli yookaan yeroon itti qaddafamu immoo qannoonaa ta'a jechuudha. Baay'inni luboota qaddasanii 5 yoo ta'e iyyuu bakki hin jirretti isaa gad ta'uu danda'a. Isaan kuniif kanneen kana fakkaatan dirqama akka barreeffametti raawwatamuu qaba kan isaaniif jedhamu miti. Haalaa fi bara irratti hundaa'uun jijjiiramuu kan danda'anidha jechuudha. Sadaffaa fi inni xumuraa darbii darboo jedhama. Darbii darboo jechuun walirraa kan fudhatamu kan dhaalamu jechuudha. Yommuu ta'u darbii darboon kiristaanummaa abbootiin keenya eeganii kan nuuf dabarsan barumsa sirnaa fi jireenya kiristaanummaadha. Guyyaa Kooreebitti fuula Waaqayyoo Gooftaa kee dura dhaabbattee waan ijoonni kee argan akka hin irraanfanne bara jireenya kee guutuutti laphee kee keessaa akka hin buuneef of eeggadhu. Lubbuu keen jabaadhuu eegi. Ijoollee keefis dabarsi. Ba'uu boqonnaa 4:9-10. Walumaa galatti abbootiin mana kiristaanaa keenya kitaabni qulqulluu osoo hin barreeffamin dura ijoollee isaanii waa'ee amantaa barsiisaa kan turan darbii darboodhaanidha. Fakkeenyaaf Abeel aarsaa gaarii Waaqayyoof dhiyeessuu kan bare darbii darboo abbaa isaarraadha. Duuka buutonni barsiisaa kan turan darbii darboodhaanidha. Yaa obboloota koo jabaadhaa dhaabbadhaa, jecha keenyaanis ta'ee ergaa keenya tuffiitii barattan qabaadhaa. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:15 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Jecha qulqulluun Phaawulos dubbate jechuudha. Iyyaaneesii fi Iyyaanbirees tooshitoonni kun warreen fuuldura Fari'oonitti Museen falmanidha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:8. Qulqulluun Phaawulos maqaa jarreen kanaa kan beeke darbii darbooni malee kakuu moofaa irrattis barreeffamee hin jiru. Fari'oon ogeeyyotaa fi warreen qoricha namatti taasisan waamee tooshitoonni Gibxis hafuura isaanii akkasuma taasisan. Ba'uu boqonnaa 7:11tu jedha jechuudha. Jecha kana yookaan maqaa kana qulqulluun Phaawulos darbii darboo abbaa fi abaabilee isaarraa itti darbedha malee kan macaafa qulqulluu yookaan macaafa qulqulluu irratti yookaan kakuu moofaa irratti caafamee jiru miti jechuudha. Museenis baay'ee sodaadha nan hoolladhas hanga jedhutti kan inni argu baay'ee kan sodaachisu ture. Ibroota 12:21. Seenaan Musee tulluu Siinaa irratti ba'uu boqonnaa 19:16 irraa kaasee barreeffameera. Haa ta'u garuu jechootni qulqulluun Phaawulos caqase kun hin jiran. Duuka buutichi kana kan argate darbii darboodhaanidha jechuudha. 1:4 dubbii Waaqayyoo kutaa 5ffaa isaa qabadheen amman isiniif dhufutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Xumurameera. Isaan dhufuu amman hojjedhutti kana hiriyoota keessaniif sheerii, laayikii, sabiskiraayibii, koomentii jalatti immoo wanta dogoggorree, wanta itti dabaluu qabnu, wanta irraa hir'isuu qabnu nuuf ibsaa isiniin jenna. Waaqayyo isin faana ta'u. Yeroo gaarii isiniif hawwa.